Yaa warra musliimaa waan tokko isin gaafadha. Daandii irra oduu deemu kaleessa waa wayii argaa ture. Innis maalidha? Ijoolleen kiristaanaatiif musliimaa wal mormu. Mee macaafa qulqulluu keessaa bakkee Yesuus Kiristoos gooftaadhaan afala. Gooftummaa kunaa ibsaa jedhu jedhee mucaa wayii baay'ee tokko dhiphisa ture. Hin dhiphisa. Dhaabadhee ilaalee hojii kiyyaaf deemaa laannaan ariifadhe malee. Gaaffiin isinirraa qabu warri musliimaa obboleeyyan keenya warri musliimaa haawwatiin abbootiin obboleeyyan keenya macaafni qulqulluun sagalee waaqaa ta'uu amantee achi keessaa naa baasmee bakka kanaa naa baasi jettee gaaffiin dura inni macaafa qulqulluu sagalee waaqayyoo irraa dhufe isa san dursitee amanuu qabda. Inni achi keessa jiru hundinuu dhugaadha. Dhugaa gooftaa Yesuus Kiristoos amanachuuf wanti godhuu qabdu gooftaan Yesuus Kiristoos sagalee waaqaa macaafa qulqulluun sila waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos dhugummaa gooftummaa isaa ibsa jettee yoo amante achiin garkaan naa baasimaa jette ati nuu fudhadhu dubbisi malee. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:30 irratti ani fi abbaan tokko hojiin keenya tokko jedha. Inni gooftaan an jenne macaafa qulqulluu Yohaannis wangeela 14 irratti inni natti hin amanne gooftaatti hin amanne jedha. Inni natti amanee waaqatti rabbitti amanee jedha. Allah ati jettu sanitti amaneera jedha. Inni dogoggorina obboleeyyan keenya kitaaba dubbisi, dhugaan dubbisi, haqaan dubbisi hin argattaa gooftummaa gooftaa Yesuusii fayyisaa ta'uu isaa jaan hin argattaa. Yesuus Kiristoos gooftaadha haqaaf haqa. Namni nutti himee miti. Kitaabuma kana dubbifne keessa arganne humna ittiin labsinu arganne malee. Waan namni jedheef hin baasterii miti. Ana keessattuu waa'ee koo yoo beektee ana namni naan ragaan baane macaafa qulqulluutu mana duwwaa keessatti ragaan aba'ee mana duwwaa keessatti na waamee jira. Kan namootaa dabalata malee sadarkaa tokkoffaa irratti inni na waame macaafa qulqulluudha. Ani duudaa afaan Amaaraan beeku ta afaan waa'ee macaafa qulqulluun beeku waa'ee quraanaan beeku. Quraana hin qara'a ture.